የትእዛዙ ዓላማ ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክር። የሰው ልጅ ህይወት በአጋጣሚ በልማድ የምትገኝ አይደለችም። ካዮን በሩምሳ ኢነጄሲን ጀዱ ኩማል ካዮን በሩምሳ ኢነጄሲን ጀዱ ኩኒ lubbuun dhala namaadhaa akka tasaa fi akkasumas immoo barte kan argamtu miti. Lubbuun namaadhaa akka tasaa kan dhuftee fi akkasumas immoo amalumaan yookaan akkasumaan kan argamte miti. ልዑል እግዚአብሔር በእውቀቱና በጥበቡ ያስገኛት የእግዚአብሔር የእጅ ስራ ገንዘቡ ናት። ልቡን dhala namaadhaa harka waaqayyoodhaan ogummaa waaqayyoodhaan beekumsa waaqayyoodhaan kan argamtu hojii harka waaqayyooti. Maaloon lubbuun dhala namaadhaa harka waaqayyoon kan argamtu beekumsa waaqayyoodhaan kan mul'atte waaqayyo kan argamsiise waan ta'eef akka tasaa waan dhufte waan hin taaneef ajjeesuun nurra hin jiru. Sababa kanaaf hin ajjeesina yookaan hin ajjeesin jedhame jechuudha. Asirratti egaa መግደል ትልቅ በደል ከባድ ኃጢአት ነው። ajjeesuun yakka guddaa cubbuu dhiifama hin qabneedha. ክቡር የሆነውን የሰው ህይወት ያበላሻል፣ እድሜን ያሳጥራል፣ ህልውናን ያጠፋል። የገዳይንም ህይወት ለሐዘን፣ ለካዜ፣ ለስጋት፣ ለግጭት፣ ለፍርሃት፣ ለጸጸት፣ ለሽሽት፣ ለብቸኝነት በመጨረሻም ለፍትህ ያጋልጣል። ማቲወን ዋቀዮ ልቡ ነማ ከና አጄሱኒ jireenya dhala namaa dhabamsiisuudha. Umurii namaa gabaabsuudha. Eenyummaa namaa balleessuudha. Lubbuu namaa ajjeesuun kana qofa miti. Namichi inni lubbuu namaa ajjeeses bara isaa guutuu gaddatti kufa. Bara isaa guutuu sodaataa jiraata. Namaa wajjin lola keessa seenaa. Ni sodaata. Ni gaabba. Baqataa ta'ee ni baqata. Qofa galeessa ni ta'a. Dhumarratti immoo seeratti dhiyaata. Namni nama ajjeesu. Waa'ee kanaa macaafni qulqulluun maal jedha? ዘዳግም 32:29 ዘዳግም 32:29 nan dubbisa mee dhaggeeffadha. ዘዳግም 32:29 qaaliin waaqayyoo akkana jedha. ዘዳግም 32:29 dhaggeeffadha. አእምሮ ቢኖራቸው ይህን ያስተውሉ ነበር፣ ፍጻሜያቸውንም ያስቡ ነበር። እርሱ አምላካቸው ከሽልማታቸው ጀደ አርግታኒ ዋቀዮን ዘዳግም 32:29 ይረት ማልጀዳ ወሪ ያደ ቀበኒ ዋን ከነስላኒ ያደቱ ቱረኒር ዋን ከነስላኒ ያደቱ ቱረኒር ኢሳን ወሪ ከነ ያደተኒ ኡመሳኒስ ኒ ያደቱ ቱረኒር ኢኒ ዋቅኒ ሳኒ ዮ ኢሳን በሌሶ ዳባቴ ዋቀዩ ደበርሴ ኢሳን ከኑ ዳባ ዮ ባቴ namni tokkichi attamittiin nama kuma ari'ataa. Namni tokkichi attamittiin nama kuma ari'ataa. Waa'ee maaliiti? Waa'ee shishiti. Namni nama ajjeese akkasumatti callu malee ituu namni sanariin sammuu dhumti isaa daanyaatti ta'e dhiigi nama inni ajjeesee sun dhiiga nama inni dhangalaasee sun boqonnaa isa dhowwateetu baqataa ta'ee jiraata. Fakkeenyaaf Abeeliif Qaayeliin fudhadhaa. Qaayel obboleessa isaa Abeelii yeroo ajjeese bara isaa guutuu baqataa ta'e. Namanna ari'aa hidhee callu malee fiiga. Dhiigi namaa gadeedha waan ta'eef. Haala kanaan
macaafni qulqulluun ibsa. Andeenya Saamu'eel 2:6 dubbisa. Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 2:6 yoo dubbistan kunis waanuma kana ibsaa jechuudha. አትግደል ስል በሶስት ይከፈላል። ነጄሲን ጀቹን bakka sadiitti qoodama. Qabsiisa keessan irratti qabachaa jirtu deeyyaad. አትግደል የሚለው ትእዛዝ በሶስት ይከፈላል። አንድ ስጋን መግደል፣ ቶኮ ፎን ነማ አጄሱ፣ ለማ ዮካን ሞ ሁለት ነፍስን መግደል ልቡ አጄሱ፣ ሶስት ራስን መግደል፣ ሰደፋረት ኦፍ አጄሱ እላ አጄሱን bakka sadiitti qoodama. Foon ajjeesu, lubbuu ajjeesu, ofii of ajjeesu akkana jedhamuudhaan bakka sadiitti qoodama. ስጋን መግደል የሚለውን እናይ። ምን ማለት ነው? ስጋን መግደል ማለት ምን ማለት ነው? የሰውን ህይወት እንዲጠፋ ማድረግ፣ የሰው ህይወት እንዲጠፋ ማድረግ፣ የሰው ህይወት እንዲጠፋ ማድረግ የሰውን ስጋ መግደል ነው። ማቴዎስ 15:19 ማቴዎስ 15:19 ማቴዎስ 15:19ን ስናይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። 15:19 ይኸው ላንብብላችሁ። ከልብ ክፉ ሐሳብ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ በውሸት መመስከር፣ ስድብ ይወጣልና ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው እንጂ ባልታጠበ እጅ መብላትስ ሰውን አያረክስም። ማቴዎስ 15:19 ወንጌለ ማቴዎስ ቦቆና ኩደሸን ለኮብሰ 19 irratti sagaleen waaqayyoodha maal jedhee jira? yaada laphee namaa keessaati dubbii hamaan yookaan immoo nama ajjeesuun, ejji, hatuun, sobaan dhugaa nama irratti ba'uun, arrabsoon ni ba'a. Nama ajjeesuun kan maddu laphee namaa keessaati jechuudha. Nama ajjeesuun kan maddu laphee namaa ajjeesuun. Egaa ስጋን መግደል ማለት yookaan immoo lubbuu ajjeesuu jechuun foon nama ajjeesuu jechuun garaa ofiitti akka namni du'u namatti yaadu. Laphee namaa keessatti abaluutuu lafa kanarraa bade, abaluutuu ajjeefame, abaluutuu du'e, abalu ammayyuu jira waaqayyo isaa balleessu yoo jenne nama sana akka waan ajjeefnetti, foonsaa akka waan ajjeefnetti fudhatama jechuudha. Inni lammaffaan ስጋን መግደል ማለት የሰው ህይወት ሊድን የሚችልበትን መረጃ በመከልከል ረጋ dhalli namaa ittiin fayyuu danda'u dhorkachuun akka waan nama ajjeesuutti fudhatama. አንደኛ ዮሐንስ 3:7 አንደኛ ዮሐንስ 3:7 ላይ እንዲህ ይላል፣ ልጆች ሆይ ማንም አያስታችሁ፣ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው። ኃጢአትን ያደርጋል ይላል። ማቴዎን ዋቀዩ ሰገሌን ኮጅራ አቢት ወላቸረን ጀ
Hello, sagaleen koo jira? Hiyoot jira sagaleen koo? Injira. Hiyoot. Injira abba. Hiyoot sagaleen kan koo jira? Injira. Injiru sagaleen koo? Taaf gochuu. ማንም አያስታችሁ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው ጀ ያ ኢጆሌ ኮ ወነ ቀጀላ ጎቹ እንደገትና namni wanna qajeelaa hojjetu inni ofiisaaf iyyuu qajeelaadha jedhe amma gaasirratti qeesii ta'ee wangeela barsiisuu dhiise lallabaa ta'ee sagalee waaqayyoo dubbachuu dide mi'imanaanii ta'ee abbaa isaa fi haadha isaa hiriyaa isaa gorsuu dide ragaa ittiin dhalli namaa fayyu yoo namaaf kennuu baate namni sun akka waan ajjeeseetti lakkaa'amaadha. Waaqayyo hunda keenya kana keeyyaanu haa oolchu. Amma kana keessa ani walaba miti, isin walaba miti. Ilaa amma yeroo addana irratti taaf godhaa. Koppii liinkii sheer namaaf godhaa. Yeroo jennu waan salphaa isinitti fakkaata miti. Ofii keessaniif filattanii lubbuu keessaniif ittiin fayyuudhaaf waan amma dhaggeeffachaa jirtan. Obboleessa keessaniif yoo qooddan, obboleettii keessaniif yoo qooddan, namni sun asirratti dhufee baratee lubbuun isaa yoo fayyi, obboleessa keessan fayyiftaniittu. Yoommoo ituunni barachuudhaaf yaada qabu, barachuudhaaf ituunni fedhii qabu, barsiisuu yoo diddan, odeeffannoo jalaa yoo awwaaltan, yookaan immoo ragaanni dubbisee ittiin fayyu yoo jalaa dhoksitan, akka waan namni nama sana ajjeeseetti fudhatamaa jechuudha. Waan olii galaa jiru natti fakkaata. Sigaan magdal ማለት የሰውን ህይወት እንዲጠፋ ማድረግ፣ ሁለተኛ ላይ ደግሞ የሰው ህይወት ሊድን የሚችልበትን መረጃ መከልከል። ይሄ ስጋን እንደ መግደል ይቆጠራል ማለት ነው። ሌላው በሽታና ድካም ሌላም ችግር ላይ የሚያደርስ ስራ መስራት። አስተውሉ። ዶክተር ሶሎሞን በገነጋን ውስጠኒ በሽታና ድካም ሌሎችንም ችግሮች ላይ የሚያደርስ ስራን መስራት ስጋን እንደ መግደል ይቆጠራል። ፈከኛፍ አመጋ እቺቲ ቶኮን ሰነተ ፈከኛፍ ኦርቶዶክስ ይደስን አከመና መንታ ኦርቶዶክሲት ጾመ ቶርባ ጅራ ጾመ ቶርባ ሰነኪያ እስኑ ኩብ ያከታሳ ነደጋ ጅርቱ ምቲ ወለጋ ጅር ደማ ነብደን እኑ ኩፈተኒ ፈከኛጋ ባቀየ ዱኩበ ስንትን ፍድን እኑ ኩብሰተን ገሩ ጾመ ፋሲካ ኬሰ ጅርቱ ጾመ ኦርቶዶክሲ ኬሳ ቶርበኑ ኪያ ፋሲካ ጾማ ጅርቱ አከ ጨራይ ስኑ ኩብ mana yaalaa dhattan mana yaalaa yeroo isin deemtan dookteriin isin yaalee dhukkuba keessan edda mirkaneeffatee booda dhukkubi nama kanaadhaa kan inni ittiin fayyuu danda'u qaamni nama kanaa kan inni ittiin ijaaramuu danda'u yoo aannan dhuge yoo foon nyaate yoo nyaata madaalawaa akkas akkasii yoo nyaate malee fayyuu hin danda'u isiniin jedhaa jechuudha. Fakkeenyaan isinii kaasaa jira gaamma waan kana. Gaafa hakiimni kun yookaan immoo dooktarri kun gaafa akkana isiniin jedhu kun immoo qorumsa diinaati. Seexanatu soomana cabsisiisuuf natti dhufe. Ani ammatu waan fedhe ta'e ituun soomuun du'a malee ani nyaadhu jettu. Etuma soomutu mallagadhuun du'a malee lakki ani nyaadhu jettu. Fakkeenyaan isinii kaasaa jiran jiranii abbootiin keenya keedhan jiru garraamummaa isaaniin. Akka carraa yoo du'an Waaqayyoota ajjeese moo isaan toof ajjeese jedhamu? Akkamitti fudhattu? Kanaafiyyuu akka seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti wanni kun of ajjeesuutti waan lakkaa'amuuf furmaati maaliree kan jedhu
manfasaawii yookaan kitaaba haqaa yookaan immoo hanqasa isaa gubbaarratti yeroo rakkoon akkasii kiristiyaana mudatu nafsa abbaatii isaa wajjin mari'atee haa nyaatu. Qaamni isaa ijaaramee yeroo fayyu lubni nafsa abbaatiin isaa immoo yeroo inni fayyee dandamatu gara laguutti haa deebisuudha. Na hubattanii? Gara laguutti haa deebisu. Kanarraan kan hafe calluma jettanii wanna silaa gochuun isinirra jiru ituun godhin foon keessan miitanii foon keessan yoo miidhame sababa isin kunuunsuu diddaniin yoo inni du'e Waaqa birattis ni gaafatamu jechuudha. Waaqayyo kana hunda keenya nu haa oolchu. Fakkeenya biraa karaa konkolaataa calluma jettanii dhattanii gatteessanii yookaan dhaabattanii lakkii Waaqayyo humna qaba. Waaqayyo konkolaataa kana jalaa na oolchuu danda'a. Narraan ba'u konkolaataan kun hojjettan konkolaataan dhahee yoo sin ajjeese Waaqayyotu nama ajjeese moo abbaatu of ajjeese dhama? Sigaan inda Magdal ይቆጠራል. Akka waan foon ajjeesanitti lakkaawamaa jechuudha. Kanaafiyyuu qaama ofii hubuun namarra hin jiru. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko tokko yoo argitu ta'e monoksoonni tokko tokko callumadhanii sansalataan of reebu. Sansalataan of reebu. Of madeessu. Waaqayyoon nu dhowweedhanii mataan muratan, hin niqatan, qeensan qoratan, hubaatiidhaan miidhamuu danda'u. Kitaaba qulqulluu keessatti yeroo laallu waan Waaqayyo nuu kenne kan kunuunsinee eeggachuudhaa yoo baanne sababa nuyi kunuunsa gochuu fi dadhabneen foon keenya kun miidhamee yoo miidhaan irra ga'e Waaqayyo biratti ni gaafatamna jechuudha. Madaan wayii yoo dhanna keenya irratti nu hube dhanna keenya irratti madaan wayii yoo nutti ba'e ituunni kaanseriitti jijjiirame waan hin taaneef nun saaxilin dafnee mana yaalaa deemne waan kana of wallaanuun kan keenya jechuudha. Yoo ta'uudhaa baate garuu hin ajjeesin kan jedhe sana cabsineerra jechuudha. Bu'aa qaama keenyaa Waaqayyo nuu kenne kana nutu eeggachuu qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu barumsa keenya kana keessatti maal jedhaa? Sigaan Magdal የሚለው በአራተኛ ላይ በሽታና ድካምን ሌሎችም ችግሮች ላይ የሚያደርስ ስራ መስራት ስጋን እንደ መግደል ይቆጠራል። አትግደል የሚለውን ሕግ እንደ መተላለፍ ይቆጠራል። ሼከን እንደገትና ከናብዩ ከራስ ሪተን ቃሞ ፊ ኩኑንሰኒ eeggachuun wayyaa ofii bakka deemsaa bakka bultii gosa nyaataa waan akkasii kanaan akkaataa Waaqayyo uume kanaan yoo of eeguudhaa baanne namummaa keenya miidhee yoo nu ajjeese fakkeenyaaf summii dhunne yoo foon keenya amma miidhamee du'e Waaqatu nu ajjeese miti.